wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame immoo obboleettii keenya sabboontu gaafiin kun kan keetii viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame immoo akkami? Baatii lama qofan ta'u baatii lama qofaa miti. Baatii afurii ol ta'a malee baatii lama qofa miti kennaniif inni waliin haasaa turre. Jiruu Roobeeraa Daani'el jedhama gurbaanii nama biyya keessa jiru nama Finfinnee jirudha. Thank you. Kanaaf iyyuu viidiyoo kun waan isa bira jirudhaa fi inni isa baasu namni biraa isa baasu itti gaafatamaa kan qabu isadha isaatii yeroo kanatti jechuudha. Isa kanaa gurbaan? Eeyyee. Kana jechuudha. Gaasheen. Wanta suuraa baasee fi akkasiin naaf hidhanuufi. Metoon taane bilbila namaarratti arge. Waggaa 3 duradha. Hin beekunan yeroo sana iyyuu ishee jechuudha. Kana jedhee walii wajjin isaa soofnee waan hin beekneef Facebook yoolis friendii wanta hin taaneef eenyu akka ta'e hin beeku. Viidiyoon kun koppii ta'ee namoota adda addaadhaaf isheen erguu dandeessi. Amma guyyaa tokko dura. Roobeera. Waan tokko si agarsiisa. Yoota abbootii keenya jiru waan ta'eef xiqqoo sirna bifa qabuun haa ta'u akka namni karan taane isin hubanneef jechuudha. Xeebdaa jechoota hin taane fayyadamin sii galee maaliif namni gara biraatti si fudhachuu danda'a waan ta'eef hanga danda'amuun haasa'uma sirna qabuun waliif haa deebifnu galatoomi afaan Oromoo dubbachaa jirra marti keenya iyyuu waan ta'eef jechuudha. Gaafii sila Mubaarik kaasaa jiru keessatti sabboontuudhaaf jechuudha. Atiin kuni waggoota 3 osoo siin argin jechuudha mucoo kana osoo hin argin waggoota 3 dheengedda isiidhuma dhuftee karaa keessaa yaada naaf dhiyeessitee jettee turte jalqaba haasofte keessatti. Amma immoo isiin kan jechaa jirtu guyyoota 3 dura yookaan 4 dura almost December 20 jechuudha guyyaa 4 dura 24 waan ta'eef akka faranjootaatti gaafa guyyaa 20 mana Aleeksi Taayyeetti gastii isaa irratti argee wal dubbifnee akkamii jirta jennee wal dubbifnee kaanee Sambooda jechuudha jechoota tokko innumtuu osoo naa barreessu guyyoota 2-3 kana osoo hin deebisiniifin kaleessa deebiseefi jechuutti jirti. Yaanni ati kaaftuuf isiin kaaftu wal faalleessaa jira. Viidiyoo almost atis akkasiif ergite akka isiin siif ergite yaanni keessan karaan itti wal fakkaatu qaba. Kun immoo xiqqoo confusionii jidduu keenyatti uume waan ta'eef atiin kun waggoota 3 isiin argine jette. Isiin immoo guyyaa 4 dura mana Aleeksi Taayyeetti wal dubbifneerra jette. Amma sitti daballee gaafii kanarratti isa kana nuu deebifta guyyicha ragaanuuf goota yookaan yoo sibira ragaan jiraate ragaanuuf dhiyeessita sibira ragaan jira yoo ta'e Mubaarik itti ergitu Mubaarik waan kana nuuf qulqulleessa iccitiidhaan yoo illee pablikiin godhamin jedhe waan isin walii barreessitan jechuudha. Hayyee itti aansuudhaan immoo jechuudha. Atiin kun jechuudha waggaa 3 dura yeroo wal argitanu viidiyoo waraabdee ergasii ergitee kaateen boodatti viidiyoo sana harmee kiyya dhukkubaa jira. Maallaqan barbaada maallaqa naaf ergii jetteeni jennaan maallaqa hin qabu isiin siin jettee jennaan viidiyoo kee kanan publikii godha ani dhiira kiyya bahu rakkoo hin qabu ati shamara kee rakkoodha jedhee jechaa jirti dhageeffachaa jirta waan isiin dubbattu wanti kun hangam dhugaadha ifa nuuf galchi galatoomi. Hayyee maammee koo dhiifama amma gidduutti jechaan fayyadamee fi innaa gaaffiitti na gaafatteefi. Siriidha kunoo maammeen Aleeksi Taayyee jira laayivii kana hordofaa jira deemanni yaada. Gaafa torban sanbata darbee natti fakkaata kitaaba waadaa Geetaachoo eebbisiisnee galla. Makiinaa koodhaan kottu nu faana galiin jedheen Aleeksi kaffaaloo faana galannaan kottu na faana galii jedheen hiriyaan koo Baacaa jedhamu jira na faana waliin deemuu jalqabne jechuudha. Isa booddee Aleeksi laayivii gala. No jalqaba bilbila koodhaan laayivii galeennaan namni ilaaluu dide. Achi abbee kottu situ feemasiidha ati kan keedhaan galii jedheen kan Aleeksiidhaan laayivii sii gallee haasaa taphachaa too deemnu munaanii riikweesti gooti. Gaafa munaan riikweesti gootee ergitu Roobeeraa abbaa manaa koo durii jirtaa naam jettee innaan eenyudha isheen abbaa manaa koo jettu kuniin jedhin gaafa fuudhee ilaalu munaadha. Indee munaa koo jirtaa akkamati maal wal jalaa banne jennee wal dubbisne. Amma akkanaan intini isaa steeppii isaa hammina yaade waan hin qabneef kana duraa duuba isaa eeguu dhiisuu nan danda'a. Isa booddee wal dubbisnee Aleeksi faana deemnee laaqana nyaannee Aleeksi mucaa biyya koodhanaan jedhee namni hiriyaa koo turte waggaa 3 dura haasaa turre amma garuu wal jalaa banne FB'n sheessi waan akka ta'e hin beekun argeen hin beeku jedheen noormaali qulqullummaa jechuudhaan wanta amma asirratti haasa'amaa jiru kana naaf intinidha.
Isa booda Alex faana deemnee laaqana nyaannee maal jennee walirraa adda baanee indoo miriyaa keenya waliin deemnee ilaalla jennee walirraa adda baane. Isa booddee guyyaa tokko booddee mokkas na yaadadhee. Siifuu singacha Alex singacha kee singacha as jalaa fagaatini. Maammee jennaan naan deebisne guyyaa lama na jedheen dhugaadha kun. Jette soban qabu. Buusii nama buuftu buusii boodarra deebi'a intarraaptiin godhina yaada isaa dhiifamuu beeku. Itti fufi dhiifama yaada jidduu seenuudhaaf roobeera. Isa booddee haa jedhee guyyaa lama barreessee fi naan deebisne jechuudha. Innaa gaamma gara poointii kiyyaatti gaafa nufu munaan viidiyoo kana gaafa naaf ergite viidiyoon kun akkana bira jiru beekti. An viidiyoo kanan gadhiisaa birrii naa ergii maaloodha ani maatiin kiyya jechuun asirratti akkas jedhee himuun barbaachisu ture garuu dirqama himuu waan hin qabuuf. Maatiin kiyya amma funyaan itti qabu qabeenya warri na beekan jiru as jala. Anis qabeenya dhuunfaa koo rabbii naa galatu qabeenya narra darbee eenyuun iyyuu jiraachisuun qabaa jechuudha. Ammunaadhaan qarshii naa ergi viidiyoo keen gadhiisaa jedhee yaada gadi bu'aa akkasii nama laayivii kan nama feesbuukii kan irratti geggeessu miti. Qabeenya dhuunfaa koo kunoo amma barbaachisaa taanaan liibiree makiinarraa kaasee amma kaartaa manaatti kunoo amma sammaa jechuudha viidiyoodhaan waraabee sin laayiviidhaan sin hordofsiisuu nan danda'a jechuudha. An nama munaarraa qarshii kana nyaachuudhaaf viidiyoo ishee poosti godhu miti. Ammayyuu taanaan immoo munaani viidiyoo baay'ee namaaf ergiti. Qullaa ishee nama biraa bukkeetti argee beekan. Viidiyoo kan kana caalu xiqqaa dheeraa kan dheeratu kan sirriitti fuulli ishee mul'atu argee beekan viidiyoo biraa. Muna wanta biraa ofumaa dogoggora biraadhaan mucaa kanatti akkas na godhe jettee shakkii biraa keessa seentee roobeeraan jalqaba viidiyoon kun maaliin akka postotame isinuu natti himaa meseenjeraadhaan taanaan teelegiraamaan taanaan iimoodhaan taanaan tiiktookiidhaan taanaan namni roobeeraa daani'el viidiyoo kana natti ergeera jedhu kunoo amma samma iskiriinshaat godhee nama nuttaa ergu hundumti keenya wal faana ilaala. An nama qarshiidhaaf jecha qarshiin taaneef jecha iccitii mucaa kanaa bakkeetti baasu miti. Rabbi guddaan na argaa jechuudha. Akka amantii kiyyaattis kun anaaf wanta hin taanedha. Munaa waggaa 3 guutuu eessa akka isheen jirtu mucaan hin beekne arra an nama qabeenyaa qabu nama jireenya mataa koo jiraatu nama konkolaataa mataa koo oofu kunoo Aleeksi taa'ee jira beeka. Ani qarshii ishee irraa fudhachuuf jecha viidiyoon talaana. Dhugaa waaqayyoota akka amantii kiyyaatti kakadhaan viidiyoon mucaa kanaa namatti hin ergine. Waggaa 3 booddee etuun aarii ishee qabaadhe yookaan immoo ishee irraa dhimma biraa qabaadheeti yeroo sana namatti erguu nan danda'an ture. Waggaa 3 guutuu viidiyoon ture amma akkamitti akka bahe anaaf gaaffiidha. Ani isheetu na gaddisiisa. Isheef hin gadde dhugaa waaqayyooti. Isheef gaddeetanii ishee jajjabeessaa ture. Sila mataasaa jechuudha sa'aatii 2-3 dura. Ansitu na gaddiisaa munaa. Waan fedhe yoo ta'e akkasitiin maqaan kee ka'uun qabu ture. Angaruu haadha koo tokkittiidhaan sii kakadhaa viidiyoo kee kana nama tokkotti illee hin ergine sirriidha viidiyoon kee garuu na bira tureeraan jedheen. Anis bilbilli kiyya waggaa 3 dura bilbilan qabadhaa ture. Tarii immoo jedheen yoo teelegiraamiin koo haak ta'e irraa kan hafe hin jedheen. Kunola amma iyyuu taanaan isuman jedhee irra deebi'ee jira. Yoo teelegiraamiin koo haak ta'ee jiraate irraa kan hafe yookaan yoo teelegiraamiin kee haak ta'ee jiraate irraa kan hafe kara kiyya viidiyoon kun nama sadaffaa bira qaqqaba jettee laa. Inamaniin cirumaan abbaan dukkana kanaan attaa faradu'an jedheen. Anis amma haasaan makkee feesbuukii irratti deemu maal akka ta'uyyuu anaa wanumaaf ishee gidduutti dhuman dhugaa rabbiiti. Amma kana haasaaf iyyuu hin beekun ture jechuudha. Amma galgala kana feesbuukii gaafa hin galu waan meeqa jedhanii poosti gochaa jiru. Iskiriinshaat godhe immoo kunoo akkasni jedhanii maqaa kiyya balleessaa jiru jennaan ammaaliin godha reeroo beenaan jette. Amma haasaan akka istiillikii keessa galamee akkasirratti haasa'amu miti. Iccitii walii akkasitti wal baasuun hin barbaachisu. Ani jireenya dhuunfaa kun jiraadhaa. Namarraa dantaa tokko hin barbaadu nama maatii kabajamaa keessatti hin guddadhe waan akkasiis narraas hin eegamu hin godhus hin goones jechuudha. Malee viidiyoon kun roobeeraa daani'eltu natti ergee namni jedhu jiraannaan ammayyuu taanaan adufu kanadha yaadiin jettee maqaa wal balleessuun gaarii miti. Viidiyoo baay'eetu munaan nama biraaf ergitee viidiyoo baay'eetu jira. Qoradhaatii ilaalaa nama kaanisii gaaffii kanaa wal qabatu qofa irratti dhiifama naaf godhi gaaffii kanaa waliin dubbachuun gaarii seeras natti hin fakkaatu waan ta'eef hanga dandeessuuni wantoota dhimma si ilaallatan qofa irratti osoo deebii laattee gaarii obboleessa kiyya maaliif ilmi namaa wajjin gaafa gammachuu jiraate gaafa gargar ba'uu gara intaanetti wal geessuun gaarii miti waan ta'eef atis jireenya dhuunfaa kee isiin jireenya dhuunfaa si jiraatti dhimma waan kanaa amma kanayyuu baadheen ture. Ani waan hin gadhiiseef hin qabu. Mucaamatu dogoggoraan viidiyoo nama biraaf ergite yookaan bilbilli ishee jalaatamee yookaan
wanta siistamiin ittiin viidiyoon kun gadhiifame anaaf gaaffiidha ammayyuu kanin kana dubbadheef immoo ishee xureessuudhaaf miti ofii qulqullaa'uudhaaf miti jechuudha dhugaama jiruun dubbadhaan maaliif namni as bukkeetti miyuutii godhadhu wanta biraantiin godhu jiru jechuudha dhugaa jiruun galatoom dhugaan jiru moo kanadha an viidiyoo ishee namatti hin ergine waggaa 3 dura immoo viidiyoo kana naa ergiteetti garuu otoon ishee faana haasa'uun jalqabin iyyuu an viidiyoo isheedhaan ishee beekaa jechuudha. Ayyee galatoomii ammas irra deddeebitee waan konfirm nu godhaa jirtu keessaan inni guddaan viidiyoo ishii osoo isheen natti hin ergin an argeen jira jechaa jirta irra deddeebiidhaan waan kana yeroo si'a 2-3 ol dubbattee jirta viidiyoo kana ammoo yookaan viidiyoo paablikii godhame kana sana dura isiin viidiyoo miliyoona tokkos namatti ergitu suni dhimma dhuunfaasiiti dhugaadhaan sobaan isiif rabbii qofatu wal beeka yookaan nama dhugaa san beeku qofatu beeka garuu viidiyoo isa ati amma yookaan meseenjaraan namoonni walitti ergaa jiranu sana akka waraabdee sitti ergite dhibba kunoo konfirmu godheen dubbachaa jira jechaa jirti tokko qabadhu inni lammaffaa immoo namni maallaqa nama kan gaafatu dhabeedhaaf akka hin taanes hubadhu asirratti maallaqa osoo ilma Alaamuddin ta'e yookaan ilma Bilgeetii osoo ta'e ilmi namaa dhuunfaa ofiitiin waa gochuu danda'a qabeenya maatiisaa ta'uu kan dhuunfaasaa ta'uu whatever dhabee qofaaf miti namni kan waa gaafatu osoo qabus gaafachuu danda'a ida'amaaf jechuudha maallaqa hin jibbamtu waan ta'eef sadarkaa kanattis dhabaniidhaaf ammoo osoo dhuma biyyee siphatanii illee kallattiidhaan yoo rakkate illee namuma waa qabduudhaa fudhata yoo dhabe illee dhiisa malee namni rakkinni sadarkaa kanas waan hin taane keessa naman gochisiiftu yookaan naman gootu dhabaniif rakkatanii keessaa waliin ilaallatu wanti kuni garuu dhimmi kun ammatti hawaasa keenyaaf akka wal afaan fajjiin taaneef akka ifa ta'uu fi sis maqaa balleessuuf osoo hin taane jireenya kee diiguuf osoo hin taane isiis rakkoo amma keessa seente kana keessaa fuunee ba'icha si qofa irratti fe'uudhaaf osoo hin taane atis nu gargaartee jechaa jirra sila sirra deddeebine waan kana jechuudha dhibbatti osoo dhiira tokkotti hin ergin viidiyoo kana akkasitti ergite erga isiin konfirm goote teelegiraamiin kee haakiyaa godhamu meseenjarri kee haakiyaa godhamu akkuma sana miidiyaaleen hawaasummaa kee kamiyyuu haakiyaa godhamu dhugaadha. Saayibariidha waan ta'e miidiyaa sarvara waan ta'eedhaa fi kallattii adda addaatiin namni haakii gochuu danda'a jechuudha namoonni teeknooloojiidhaan shira akkasii hojjetanu jechuudha. Waan kana atiin kun jechuudha viidiyoon kun jalqaba si ga'eera erga ta'e ati namatti hin ergine jechaa jirta. Viidiyoodhuma sana kan wal fakkaatu haalli itti riikardi godhame yookaan poozishinii isaa ta'u yookaan ammoo viyuun viidiyoo sanaa jechuudha. Si biratti osoo hin taane nama biraa biratti kan argite ati jira kana qofa ifa nuuf godhe. Ani directionii isaa akkaataa viidiyoon sun itti waraabame maaloo akkamitti yaadadha maammee koo ani viidiyoo waggaa dhiigaa tokko iyyuu ilaalee fixuu hin dandeenyan yeroo sana inni ilaalee dhiisee jechuudha innaa amma laaluunaan bilbilli kiyya badee viidiyoo kana ana qofaaf buushee ragaa maalii qabdu ammasin. Ayyee galatoomi hangama kiyyaa waan nu badde argeen jira akka dhuunfaa kootti jechuudha sana boodarran ibsa viidiyoon sun jalqaba kan waraabame munaadha namni siin erguudhaaf baatee ergite si'i viidiyoo sana jechuudha argite viidiyoo kan biraa kan si akka feetetti argi viidiyoon sun si bira akka qaqqabee jedhee fi viidiyoon sun si biraa bahee dhiisee ati yoo ofii keetti isa rabbii si beeku kakachaa jirta maqaa harmee kiyyaatiin jechaa jirta dukkanaan kakachaa jirta suni hiree keeti boru waan sirra deemu'anii kakaadhaan sodaachisoo kaa rabbiin sodaachisoo osoo hin taane oromoon cubbuurraanii fagaata dogoggorri waanuma jirtuudha waan ta'eef viidiyoon sun si biraa akka jirudha sirratan dhuunfaa kiyyatti kan nu hubachaa jiru jechuudha gartuu lamaaniif wanti addatti qoodu hin jiru munaan iluu abbaa booraati. Ati ammoo jechuudha obboleessa kiyya yookaan wallagga taata yookaan shawaa taata waan tokko gandummaadhaan maali waan ilaalu tokko hin qabu nama keenyatu beetee waan xixiqqoo akkanaaf fuudhee deema waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafuu haqaaf rabbiif dukkanaaf dhuunfaa kiyyaaf jedheeti kan hin dubbadhu harmee obboleettiin qabuuf jedhee jechuudha. Kanaafuu ati sammeenyatti hin fudhatin waan kana anamma gama keetiif wanta nu badhe tokko qaba. Innis viidiyoo kana kan waraabde si'iif akka ta'eef viidiyoon kun akkasi bira jiru jecha amma dubbatte kana ammoo jechuudha lakki an dhabee maallaqan isii gaafadhu hin qabu jette. Isii kana qofa adda baafachuudhaaf muna irratti nammas deebi'a namoonni akka dhimma kana hordofuudhaaf as keessa jirtan obboleewwan keenya dhimma kana irratti nuuf kennitu. Aleeksi Taayyee yoo yaada kana tarii dudduuba jalqaba irraa kaatee nu dhaggeeffachaa hin jirtu ta'e yoo amma dhuftee jette nuuf xumurii hanga boodaatti jechuudha yoo nu dhaggeeffachaa jirta ta'e ammoo yaada jidduu kanatti qabdu yoo jiraate jedhe sakandii muraasa wayii keessatti nuuf kaasiitii obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jiran gaaffii qaban yoo jiraate jedhe isaaniif dabarsee gara munaatti hin deeman gama kootiin galatooma. Tulaa kana nyaannoo haadha manaa koo turte akkas malee waa'ee viidiyoo wal biraa qabaachuu hariiroon jira amma maaliitti akka ta'e anis hin gaafanne wanti biraa wanta nu badhe kamiyyuu hin jiru
sadarkaan hariiroo jira hanga kana ga'uu iccitii akkasii wal biraa qabaachuu innis natti himne nutis mata duree akkasii irratti miti kan dubbanne ga'aan amma ragaa nan ba'u yoo jiraate gaafa sana wal dubbisuu jiraatii fi hiriyaa walii akka turan dubbachuu jira gurra kootiin akka hin dhagaye duwwaadha. Roobeeraas egaa sumatti beeknaa ishees akkasumatti beeknaa hiriyaadhuma akkuma miidiyaa irratti wal beekutu jechuudha. Wanta hin beeku kanuma qofa. Wanta irratti dubbattanu kan biraa qabaattan irratti dubbadhaa isinii. Ani carraa nama biraatii kennitu bakka koo. Gadi bu'ee natti tola. Galatoomii Aleeks ammanuma adda baafachuudhaaf barbaadneeti. Obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jirtanu akka gaafiitti wanti dhiifama sagaleen kiyya jiraa? Ni jira. Jira. Bilbila kallattii natti bilbilu neetworkiin immoo addaan cita waan ta'eef qo'i bilookii godhinas deebi'a. Namni osoo laayivii irratti nama argu yeroo garii haasaa fedha keessaan dhufa namoonni laayivii irratti nama argaa namatti bilbiltanu piliis koomantii jalatti si argaa hin jiran bilbiliin piliis. Meesenjaraan barreessi yoo yaada barreessitu qabaattee galatoomi. Obboleewwan keenya namoonni gastii keessa jirtanu abdii akkuma sana boonaa baalee eebbisaa yaadannoo akkuma sana mubaarik yoo wanti haasawaa amma dubbatame keessatti gaaffii roobeeraa irrasaa ta'u sabboontuuf qabdanu jira yoo ta'e jedhe itti fuftu ani sabboontuudhaaf gaaffii tokko qofan gaafadha. Sabboontu. Obboleessi keenya roobeeraan jechuudha. Yoo viidiyoo sana maallaqa si gaafate yoo siif ati gama keetiin hin kenninee fi miidiyaa irra baasuu hin danda'a yookaan ammoo pablikiin godhaa jedhee ka'ee yookaan ammoo maallaqa sana akka itti ergituuf jechuudha doorsifni yookaan ammoo akeekkachiisni inni sii kennee jedhe akka jirutti sila dubbatte inni immoo waan kana lakkii gonkuma waan akkanaa nama godhu miti jedhee wantoota inni nama dubbachaa ture jedhe irra deebi'uu dhaggeeffachaa jirta hawaasnis dhaggeeffachaa jira waan ta'eef waan kana jechuudhaati ragaa wayii qabda yookaan ammoo bifa kakuutiin haa ta'uu shakkii tokko malee hammeenyaaf osoo hin taane obboleessa keenya maqaa balleessuuf osoo hin taane dhibbaa dhibbatti mirkaneeffachuudhaaf hawaasnis haa ta'uu namoonni dhugaa kana hanga xumuraatti deemuu danda'anu yoo kan dhiyaatanu ta'ee jedhe hawaasa fuulduratti nama 7,000 fuulduratti waan kana dhibbaa dhibba akka inni jedhe ragaa qabda yookaan ammoo bifa nu amansiisuu dandeessu wayii qabda. Kakachuu nan danda'an quraana itti amanu qabadhee kakachuu danda'a asirratti molaa wanta jedhu tokkotu jira maame. Isa inni munaan viidiyoo baay'ee namaaf ergiti viidiyoo baay'ee nama biraatti ergiti karaa sanaan ba'uu danda'a inni nedhu isa kana anatu beekaan eenyusa ta'e anatuuf beeka garuu aniif roobeeraa yoo xinnaate viidiyoo 4-5 olla biraa qaba si galee ankoollee akkuma kana viidiyoo 3-4 isa bira jirachuudhaan tarii isa kanadha viidiyoon biraa kan nama bira jiru jedhee yoo baase ta'e kan biraas itti gaafatamaa akka fudhatu ammas isuma jechuudhaan viidiyoo isa bira jiru nan beeka waan ta'eedhaaf. Reefilleen cufture. Ayyee eebbisaa dubbadhu eebbisaa galatoomi sabboontu. Qulqulleeffachumaaf hin jedhe. Wannan gaafachuu fedhe erga waggaa 3 hariiroon keessan addaan citee adda baddanii mana Aleksitti walitti dhuftanii wal dubbistanii asii wanni inni akka dorsaatti siin jedhe jira namni wal dhabaa mallaqaaf haa ta'u dhimma biraatiif haa ta'u wal dhabdanii adda deemtanii wal dhabbiisan kaasee wanni akka dorsaatti haa ta'u waa inni siin jedhe si sodaachise jira. Akkasuma ammoo erga adda deemtanii waggaa 3 adda fagaattan haalli ati isa shakkituuf viidiyoo matu isa bira jira qofaaf immoo isatu waan kana irratti hojjetee jettee wanti ati yaaddu wanni biraa jira namni erga wal dhabee waggaa 3 addaan deeme dhimma maal walirraa qabaatee waan kana warra dalaga jettee mee wanni biraa wanni ati isaan shakkitu jira gaafii lammaffaa. Galatoomi gaaffii keetii fi duraanii kan inni maallaqa na gaafate yeroo sana keessatti yeroo ho'aa sana keessatti innis viidiyoo na biraa qaba anis viidiyoo isa biraa qaba nan poostota jennaan atis poostottee anis keen poostota jennaan hin dhiisee hin deeme. Eega wal cufnee turre immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha. Si galee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti inni na doorsise hin jiru wanti biraa si galee. Ittaan fafamaan isheetiin na biraan ga'inii nama biraa sheer narratti godhee jette asirratti wannan gaafii sirraa qabuu fi sirraa barbaadu nama sheer sirratti godhe sana nuu dhiheessi. As keessatti yoo nama sana arganne bilisa ba'uu dandeessa.
tokko namni viidiyoo sana sheer sirratti godhee hawaasa irratti sheer godhuu wanti inni irraa qaanfatu hin jiru. Osoo gaafa sana si dhosseetii hawaasa si dhossee obboleettii keenya sataruu danda'a. Ati dhugumaan akkuma jettu rakkoon obboleettii keenyaa rakkoo keeti yoo ta'e obboleettii qabda yoo ta'e borintalli kee tarii biyya alaa baate rakkoon biraa irra ga'uu danda'an si yaachisa yoo ta'e nama viidiyoo kana suusinsiin ergiin sirratti sheer godhe sana nuu dhiyeessi maamme kanuma yeroo walirraan gubu. Ayyee itti fufi boonsaa. Galatoomaadha obboleeyyan keenya Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Isinis obboleettii teenya innis obboleessa keenya. Nuti bakka kana wanti jirruuf dhugaa bakka kana jirra keessatti xiinxallaa jirra. Xiinxalli kiyyaatii fi xiinxalli kan abdii wal faana dhufe. Obboleessa keenya yeroo beerattu gaafa dubbatu obboleettiin teenya tuni gaafa walitti dabalaman wajjaan bahiinsa isaanii kan sababa ta'e sababa viidiyoo kanaa dubbachaa ture sababnummaan ani irraa gore'u sababa viidiyoo kanaati. Viidiyoo kana namoota hedduu biratti arge tokko miti akka inni dubbate keessatti akka nama lamaasanii ol ta'e biratti arge jechuudha. Isiin ammoo obboleettiin teenya viidiyoo kana isa bira malee akka nama biraa hin qabnee fi isaaf akka waraabde innilleen isii biraa akka qabu isaan lamaan jidduu malee akka bakka biraa hin qabne. Viidiyoon kun eessaan achi dhaqe tayyib. Wanti kun isarraa waraabame erga ta'e dhugaan isaa bayuudhaa fi nama biratti arge san ebaluun biratti arge yoo jedhe dhugaan isaa ol bayuu dandeessi bakkee tanas wajjaan nu baasa. Ayyee. Anis gaafii qabdaa itti fufish. Ayyeen anis gaaffii Rooberaa dhumarraan qaba. Anis gaaffiin ani biraa qabu viidiyoo kana nama hedduu biratti argeen jira jedhe. Tokko iddoo kana jechuudha. Viidiyoon inni nama biratti arge sunii fi viidiyoon isaa argame garaagara moo viidiyoodhuma tokkotti Faangilii isaa poozishinii isaa viidiyoocha akkaataa isaa amma yaadachuu hin danda'u jedhee dubbatee ture yoo dogoggoruu baadhanis dhufee booda irratti yaada jiru amma waan obboleewwan keenya gaafii kaasaa jiranu kana wajjin walitti qabsiisee ni dubbata. Anis gaafii biraa kan hin xumura irratti jechuudha Roobeeraaf osoo hin taane sabboontuuf kan hin qabu obboleettii kiyya sabboontu viidiyoo akkasii namni waraabdeef kan biraa jira moo hin jiru yeroo xumuraatiif. Viidiyoo akkasii waraabeef isa malee hin jiru. Ayyee. Galatoomii. Dhaggeeffadhu. Viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabame viidiyoon 3-4 ol isa bira jira. Isuma bira jira. Kan saallee viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabe 3-4-5 ol na biraa qaba. Sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaa fi viidiyoon isa bira jiru 3-4 olidha malee tokko qofa miti. Ayyee. Viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii irraa sassaaqaa dubbanna yeroo garii dhiifama nuuf godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garaagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabameedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha. Guyyaa tokkicha miti jechuudha. Guyyaa irraan jechuudha. Ayyee. Maamme ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhu. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame moo obboleettii keenya sabboontu gaafiin kun kan keeti. Viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame moo akkami? Baatii 2 qofan ta'u baatii 2 qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii 2 qofa miti kan inni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubaarik Musammaa hin jirtu hayyee. Roobeera. Maamee koo. Dhaggeeffachaa jirtaa? Sirriitti. Hayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhumarratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'ee fi abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirrii eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaan wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beennutti akkasi. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef
Haqa jirtu kana waan gama kee akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kuni waan inan si gaafadhe naaf hin guutu ta'e paablikii irraan baasa naan jedhe jechee dubbachaa jirti. Waan kana dhugaa ta'uuf dhiisuu yoo sagaleen qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha. Kunoo Maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata. Maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra akka baasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti immoo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatoomaa. Galatoomaa dabareen eeggataa ture maammee koo anis akkuma nama tokkotti dabareen qabaa dabareen eeggataa ture. Dabaree koo kanarratti erga dabareenaa kennitanii eenyu minuutii qabanne laata dabaree erga naa kennitanii akkanatti fakkaatutti akka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko wayii arge. Maal arge beektu? Amma barreeffama na argiteetti. Barreeffamni siin na argite akka edan taane mul'isa. Tokko waan argeen qabaasirraa. Gar tokkoon immoo kakaa hin ta'u namni yeroo ammaa kana rabbi nuuf hadhiisu malee